Waa cid ajaa'iba ijoollee fiqarii maatii jaalalaati ijoolleen kun maatii jaalalaa ijoollee Dubaay keessatti namni wallaalta hin jirtan torbee darbee waa'ee qophii cidha isaaniitii fi agartanii jirtan viidiyoo isaanii galaksiisan ture amma immoo har'a zargee isaanii jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha hedduu takka namatti tola. Akkuma beekamu kun cidha isaanii guyyaa har'aa gaggeeffachaa jiru jechuudha hedduu takka namatti tola baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa cidha ijoollee kanaati jechuudha. Maatii jaalalaa ijoollee kana tokko irratti hin beektani. Maatii jaalalaa hedduu takka namatti tola baay'ee tokko namatti tolu. Ana garuu hedduu takka namatti tola ni beektani. Rabbi qal'aa kanatti hin tolan jechuudha. Baga waaqayyotti isin ga'e jechuudha. Abboo ijoolleen Dubaay inaafaan qabsiisteerti ijoolleen Dubaay keessatti jechuudha. Mee namni akka kiyyaa inaaftan hin jirtu dhugaa rabbii jechuudha. Inaafee yoo nama doon Dubaay san deemeen jechaara jechuudha. Dubaay osoo hin deemeen Dubaayitti baay'ee bareedaadha. Bakka jaarsillee Dubaay jira. Hala cidha bareedduu kana akkasitti ijoolleen Dubaay dabarfachaa jiru jechuudha. Xiqqoo kaameraan warra waraabuu sun xiqqoo ishii dimim jedha malee hedduu takka namatti tola. Kun iddoo bashannanaa deemaa jiru jechuudha akkuma argaa jirtanii. Akkasitti kun uffataa jechaaru. Ijoolleen kun dhugaa rabbi hedduu takka natti tola jechuudha. Nama sadii moo afurii ijoolleen tun nama meeqa akka ta'an beeku ijoolleen tun kafana uffatan agaduu hin beektanii. Kanaaf har'a immoo cidha ishaati jechuudha. Hedduu takka namatti tolu jechuudha. Baay'ee tokko kunneen miinjoleedha akkuma argaa jirtan kana. Akkasitti kun ola warroonni miinjoleellee akka malee tatta'aa jiru. Shamarranis na akkuma beekamu kun kunni shamarranii ijoollee shamarraniiti jechuudha. Hedduu takka namatti tolu har'a ka cidha jechuudha. Cidha ijoollee jaalala. Maatii mannoo isaanii maatii jaalalaa jedhu tuktukii isaanii jechuudha. Ijoollee tan hin beektan jedheeti yaada. Innaa akkasitti kun ijoolleen Dubaay fataa jechaaru fataa nu godhanii jiru baay'ee tokko namatti tola. Hedduu takka akka namni gammadan jirtu isin jedha cidha gaa'ila eebbifamaa waaqayyo isin haa taasisu waaqayyo wajji isin haa bulchu horaa bulaa'ee hedduu takka hin jaaladha ijoollee kana maaliif akka ta'e illee hin beeku baay'ee natti tola jechuudha bakka. Sejamar ijoollee mucaa fi mucayyoo waluma fakkaatu tokko waan obboleewwan ta'anii dhugaa waaqayyo ijoollee tan lamaa yoo ilaaltan jettee obboleewwan seeroo tokko yoo ilaalu jechuudha. Naa hedduu takka namatti tolu waaqayyo gooftaa wajjin isin haa jiraachisu wajjin jiraadhaayee akkasumatti horaa bulaa isin jedha. Warroon immoo gaa'ila ga'uuf tattaafattanis kan akka hootii jechuudha. Waaqayyotti isin haa ga'u nama gaariitti isinitti haa qabu. Gaa'ila jechuun jireenya utubaadha waan ta'eef dirqama nama gaarii nama jireenya namaa bareechu. Nama jaalala dhugaa namaaf qabu yaa waan bakka beekamu kan namoonni nama tokko malee hundillee hin jiru hundis gaariidhaan jettu hundaas badaan jettu garuu kan waaqayyo eebbise dhabamu waan ta'eef nama waaqayyo eebbise nama jaalala dhugaa beeku nama jireenya keessanii bareechuu ijoollee shamarranii kan akka kooti qimamoota mana madaamee waaqayyo isin taa qabu kan immoo qabdani warri qabdan immoo jabeeffadhaa maamadoo jabeeffadhaa sammuu maamadoon bara kanaa jabeeffatan malee maamadoo bara kanaa namni nama jalaa hatuu qabee kanaaf jabeeffadhaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u hundi bageessan akkasuma mee anaallee itti isin haa ga'u naan jedhamee gaa'ila kana rabbi biyya ormaa kana keessaa waaqayyoon biyya ormaa kana keessaa si galchee gaa'ila kee gabbi gootee ejjechi si haa godhu naan jedha warri viidiyoo kana daawwattan jechuudha. Anas na eebbisaa. Ijoollee tanaas baga geessan jedha congratulation jedha. Annaa akkasii isin jedha obboloota koo hedduu takka natti tola. Viidiyoon ijoollee kana hedduun jaaladha. Yeroo baay'ee nan laala. Waan isaan gallakkisa yeroo baay'ee nan laala jechuudha. Annaa akkas akkuma argaa jirta ijoollee mushorroonni isaan lamaan kana hedduu takka namatti tolu jechuudha. Garuu warri abbaa warri kaameraa waraabu kun baay'ee xiqqoo rakkina guddaa qaba. Warra kaameraatti rakkinni malee viidiyochi baay'ee bareeda ciini baay'ee bareeda jechuudha hedduu takka namatti tola garuu abbaa kaamerichaatu xixiqqoo ishee wannaadha malee sirriitti ibsee waraabuu didee walawwalas moobaayiliisis ta'uu danda'a jechuudha akkuma argitan kaa ijoolleen maatuma jaalalaa ta'an namuma jaalalaati ijoolleen tunniin jechuudha akkasii isiniin jedha rabbitti isin haa ga'u warri akka keenya ittiin ga'uuf karoora qabdan illee waaqayyotti isin haa ga'u anas ittiin haa ga'u anas dabalatee warra akka kiyyaaf keessan hawwitan jechuudha. Kanaaf gaa'ila jechuun akkuma isin jedha gaa'ila jechuun kan eebbifame waaqayyo namaa kennedha. Eebbifamaa jechuudha. Gaa'ila eebbifamaa jechuun kan akka ijoollee kanaatti dasnam jedha. Akkasuma ijoolleen kun baay'ee tokko namatti qophii isaanii kun torbee ji'atti moo torbeetti jalqaban qophii jechuudha.
hedduu takka namatti tola jechuudha. Baay'ee natti tolee jiraan akka kootitti. Hedduudhaas nama jedha isiniinis itti sinaagoo warri faaxochanii heerumuu heddanii. Ani keessaa immoo warri Dubaay inaaffaan nu qabsiistan dhugaa isin jaa warri Dubaay akkuma jiru inaaffaan nu qabsiistanii jirtan. Maaliif hojjettan hundumtuu wal fuudha inaaffuma nu qabsiistan. Qoy ani kanan jedhu warri Dubaay malee warri wannaa kun wal fuutuni warri Saudi keessa jiran kun wal fuutan isaan isin ijaazuma buutu maal gochaa wal fuutan argaa keessan isin ijaazaa malee zargiin beeka warri Dubaay kun warri Dubaay ijaazaa malee zargiin beekan garuu ijoolleen Dubaay maashaallah dhugaa hedduuta kanatti tola isaan waliin Dubaay jiraadhe illee maammadoo tokko qabadhee akka kana godha osoo Dubaay jiraadhe jechuudha garuu ka Dubaay hin jiru waan ta'eef malee na bakka warri Dubaay ma fikirii nu qabsiistanii jirtanii isiniin jira warri Dubaay dhugaa rabbi hedduu takka namatti toltu akkasumatti waaqayyo hojjesinaa jiraachisu hojjesinaa bulchuu isiniin jedha hedduu natti tola dhugaa rabbi dubbachuudhaaf warri Dubaay jechuudha ijoollee baay'ee kan warri Dubaay keessatti zargii godhachaa jira hedduu takka jechuudha das nameedha bakka maaliif garuu gaa'elli immoo beektanii gaa'elli haatiif abbaan bal jala xiqqoo ishee nama dabbara osoo haadhaaf abbaa ofii bira jaatanii xiqqoo namatti tola garuu haa ta'u maal godhee fageenya waan ta'eef jireenyas waan ta'eef immoo danda'uudha hundumaayyu galanii achittis godhachuu hin danda'u lammatallee seera isaanii guddachuu hin danda'u biyyattis jechuudha asittis godhatanii akkasii waaqayyo hundumaafuu warra cidha eeggatan rabbi sinaa milkeessu isinaa gargaaru amii walumaan nu gargaaru isiniin jedha akka ijoollee kanaatitti isinillee fataa jettanii akka cidha keessan gaggeeffattan hundi keessan abdii guddaan qaba waaqayyo irraa waaqayyo isinaa gargaaru agartan ilaalu dargaggeechi nama na iska dargaggeechi Dubaay daara mana addisii gadi yaa'ee sarii kana addisii argaa irraa bara ijoollee faaxochee isinirma gadi qabadhaa kaa warri qabdan hedduu takka namatti tolu kana isiniin jedha obboloota kooyii kunoo amma makiinaa keessaa bu'anii jiranii amma immoo makiinaa keessatti gadi bu'aa jiru amma makiinaa keessaa bu'u jechuudha amma maaliif bakka taphaa gahaa jiru jechuudha kanaaf makiinaa keessaa buune jechaa jiranii akkuma argaa jirtan kun iddoo bashannanaati hedduu takka namatti tola bakkeen kun dassi nama jedha jechuudha akkuma argaa jirtanii baay'ee namatti tola kuni jawwisaa mucaa kana namni beektanii namni hin beekne hin jiru jedhee yaadu mucaa kana jechuudha annaa akkasii isiniin jedha kanaaf sarbi kun hedduu wanti kun ciiri kun hedduu natti tolee ijoollee tana waraabuu dhaqee jechuudha baay'ee natti tolee dhugaa arbachuudhaaf waaqayyo isinaa bulchu horaa bulaa deebana cidha gaarii